preparation of acid. As keessatti ammoo kan ilaallu asiidii haala kamiin akka qopheessinu ilaallaa jechaadha. Kana jechaan asiidiin haala kamiin akka foormi ta'u ilaallaa jechaadha. Acids can be prepared by isa kan karaa sadiin qopheessuu dandeenya yookiin immoo prepare godhuu dandeenya. Inni tokkoffaan the reaction of oxides of non-metals like acidic oxide isaan jennu jechaadha. And the water kanneen lama walitti dabaluudhaan asiidii qopheessuu dandeenya jechaadha. Inni lammaffaan ammoo direct combination of some non-metals like sulfur in the chlorine with hydrogen. In sadaffaan ammoo using non-volatile acids isa jedhu jecha isaan kanneen fayyadamnee qopheessuu dandeenya jechaadha asiidii. Kanaaf si jalqaba ilaalle the reaction of oxides of non-metals acidic oxide isaan jennu jecha ilaalle turre acidic oxide isaan jennu basic oxide isaan jennu maal akka ta'e ilaalle turre non-metal plus oxygen yeroo bakka tokko dhufan maal jedhaman acidic oxide jedhaman jechaadha. Acidic oxide fakkeenyaaf kan yoo ilaaltan amma inni kun acidic oxide dha kunis acidic oxide dha jechaadha. Maaliif non-metal fi oxygen of keessaa waan qabuuf jechaadha. Inni kun maal jedhamu non-metal acids of non-metal yookiin ammoo acidic oxide jedhama jechaadha. Isaan kanneen waterii wajjin wal nyaachisuudhaan isa kan ilaaltan foormulaa isa kana jechaadha. Acidic oxide plus water isaan lamaan kanneen walitti daballee maal qopheessuu dandeenya acidii argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana ilaaltan nitrogen oxide plus waterii walitti dabaluudhaan nitric acidii argachuu dandeenya jechaadha. Asidiin yeroo baay'ee kan barraa'u haala kanaan jechaadha. Hydrogenii jalqaba barreessina san booda immoo element yookiin ammoo compound itti aansinee barreessina jechaadha. Inni biraa immoo phosphoric oxide plus waterii yeroo walitti daballu phosphoric acidii arganna jechaadha. Kanaafuu bifa lamaan kanaan kana qofa osoo hin ta'in foormulaa kana fayyadamnee hedduu qopheessuu dandeenya jechaadha bifa kanaan. Inni lammaffaan immoo direct combination of some non-metals like sulfur in the chlorine with hydrogen. Non-metal fi hydrogen walitti dabaluudhaan maal arganna acidii argachuu dandeenya jechaadha. This method is mostly used to prepare binary acids. Inni kun maal qopheessuudhaaf nu gargaara binary oxide binary acidii qopheessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Binary acid inni jennu inni elementoota lamarraa kan uumamedha jechaadha. Binary inni jennu lama jechuu bakka bu'aa waan ta'eef kanaaf binary acids isa jedhu arganna jechaadha. Inni kun non-metal plus hydrogen walitti dabaluudhaan jechaadha. Binary acids consisting only two elements hydrogen in the non-metal jechaadha. Kanaaf non-metal plus hydrogen maal nuuf kenna binary acidii nuuf kenna jechaadha. Inni kun yoo ilaaltan example kana fakkeenyaaf hydrogen fi chlorine walitti daballee akkuma sitti agartan hydrogen fi chlorine walitti dabaluudhaan chloric acid arganna jechaadha. Hydrogen chloride arganna jechaadha. Inni biraa immoo hydrogen fi sulfur walitti dabaluudhaan sulfuric acid argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hedduu qopheessuu dandeenya jechaadha binary acid warra ta'an. Not be when gaseous hydrogen chloride in jennu isa kana jechaadha. Inni hammattuu keessa jiru kun GO ta'e warra hin beekneef GO ta'e gaasiidha jechaadha. S yoo ta'e ammoo solid jedhama. L yoo ta'e liquiididha. Aqueous yoo ta'e ammoo AQ jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaaf gaseous hydrogen chloride and the hydrogen sulfide dissolve in water they form hydrochloric acid and the hydrosulfuric acidii uumanii jechaadha. Kana jechaan gaseous hydrogen chloride isa kanaa fi akkasuma hydrogen sulfide inni jennu kunniin lamaan jechaadha. Kanneen lamaan bishaan wajjin yeroo walitti daballu maal nuuf kennanii hydrochloric acidii akkasuma ammoo hydrosulfuric acidii nuuf kennanii jechaadha. Inni kun hydrochloric acidii nuuf kenna, inni kun ammoo hydrosulfuric acidii nuuf kenna jechaadha bishaan keessatti yeroo daballu jechaadha. Inni sadaffaan ammoo using a non-volatile acididha jechaadha. Non-volatile inni jennuun volatile inni jennuun salphumatti kan maal ta'uu danda'udha. Volatile inni jennuun volatile inni jennuun salphumatti kan change ta'uu danda'udha jechaadha. Reactionii salphumatti kan gaggeessuu danda'uun volatile jennaan jechaadha. Non volatile inni jennuun ammoo kan salphatti maal ta'uu hin dandeenye change ta'uu hin dandeenye jechaadha. Suutaan kan change ta'uun maal jennaan non volatile jennaan jechaadha. Volatile acids can be prepared by heating their salts with non volatile acids. Kanaafuu volatile warra ta'an kana haala kamiin qopheessuu dandeenya?
saltii isaanii kanachaan saltii warra volatile ta'e kana jechaadha. Nan volatile wajjin walitti dabaluudhaan maal arganna volatile acid isaan jedhaman argachuu dandeenya jechaadha. For example, concentrated sulfuric acid concentrated maal akka ta'e isa kan ilaallee jira. Concentrated inni jennu maal jennee jira, soliyuutiin yoo itti baay'ate jechaadha. Kanachaan bishaan hammi bishaanii xiqqaa ta'e yookiin ammoo solutionii keessatti bishaan keessatti ta'uu danda'a yookiin ammoo wanta qopheessaa jiru san keessatti voliyuumiin soliyuutii yookiin ammoo kan asiidii jennu fakkeenyaaf amma asiidii waan haasaa jirruuf kan salfaric asiidii kanaa yoo hammi isaa yookaan guddaa ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf par liitiri irratti jechaadha. Liitiri tokko keessatti hammi soliyuutii sanii baay'ee guddaa yookaan taate concentrated jennee ilaallee jirra jechaadha. Kanaaf concentrated sulfuric acid is a non-volatile acid and it is used to for the preparation of acid hydrochloric acid and the nitric acid according to the following equation. Kanaaf amma asitti isa kana ilaaltan non volatile acid dha jechuudha. Inni kun non volatile acid dha. Inni kun maal wajjin wal nyaatuudhaan hydrochloric acid amma asitti ilaaltan saltii kana wajjin wal nyaatuudhaan jechuudha. Saltii kana wajjin wal nyaatuudhaan maal jedhan jirratti heating with their salties jechuudha. Non volatile saltii wajjin wal nyaachisuudhaan maal arganna jenni asitti agartan volatile acid arganna jechuudha. Volatile acid arganna jirra jechuudha. Kanas yoo ilaaltan akkuma asitti agartan non volatile inni jira. Saltii kana wajjin wal nyaachisuudhaan maal arganne volatile acid arganne jechuudha. Volatile acid arganne jechuudha. Kanaaf bifa kanaan qopheessuu dandeenya jechuudha. Inni ta'an immoo uses of some important acids. Inni kun bifa teebileetiin isiniif taa'ee jira. Teekis bu'ii keessan irra jechaadha. Ani immoo bifa short notiitiin bifa kanaan isin qopheessee jira jechaadha. Isin garuu danda'utti uses of some important acids. Asiidiiwwan hedduutu jira. Sanniin keessaa immoo baay'ee barbaachisoo kan ta'an ilaallaa jechaadha. Inni jalqaba sulfuric acid, sulfuric acid, inni lammaffaa hydrochloric acid akkasuma nitric acid isaan kan jedhamu jechuudha. Kanneen bal'inaan ilaalla. Sulfuric acid inni jennuun kun sulfuric acid is known as the king of chemicals. King of chemical jedhamuudhaan beekama jechaadha. Inni sulfuric acid jennuun kun maaliif seetan due to it is widespread industrial use dha jechuudha. Inni kun industrial keessatti baay'ee kan itti fayyadamanidha. Kanaaf inni sulfuric acid inni jennuun kun leading acids jennees waamuu dandeenya jechuudha. Industry keessatti lead kan godhaa jiru isa kana jechuudha. Wantoota hedduudhaaf waan itti fayyadamnuuf king of chemicals jennees waamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf it is used in wantoota kanneen keessatti nu gargaara jechuudha. Manufacturing fertilizers, fertilizerii qopheessuudhaaf xaa'oo jechuudha. Kan akka like ammonium sulfate fi akkasuma super phosphate qopheessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni biraa immoo producing synthetic fibers, paints, detergents, dyes wantoota kana kanneen qopheessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fiber akkasuma detergentii wantoota akka meeshaadhaan dhiqan kanneen jechuudha. Saamunaawwan garaagaraa paintiiwwan dyes isaan jennuun kanneen qopheessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni biraa immoo petroleum refiningidhaafis nu gargaara jechuudha. Petroleumii qulqulleessuudhaaf refine godhuudhaafis nu gargaara jechuudha. Inni biraa immoo metal processing keessattis nu gargaara jechuudha. Metaaliiwwan garaagaraa yeroo qopheessnutti process godhuudhaafis itti fayyadamna jechuudha. Akkuma jennu kun king of chemicals yookiin ammoo lead kan godhaa jiru jechuudha industrial use keessatti. Kanaaf inni kun wantoota hedduu keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo as an electrolyte in lead acid car batteries akka electrolyte nu gargaara jechuudha. Maal keessatti lead acid car battery keessatti yookiin ammoo dhakaa makiinaa keessatti konkolaataa keessatti akka electrolyte nu gargaaruu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo hydrochloric acid dha. Hydrochloric acid inni jennuun ammoo it is present naturally in gastric juice of our body in the digestion of food dha jechuudha. Inni kun kan inni gargaaruuf isa kana seeraan qabatu qabdaan isa diimaadhaan itti barreesse kana hydrochloric acid inni jennuun kun garaacha namaa keessatti kan argamudha jechuudha. Gastric juice jennee waamuu dandeenya isa kana. Inni kun ammoo qaama keenya keessatti argama. Innis bal'inaan kan nu gargaaruuf maaliif digestion of food dhaaf nu gargaara jechuudha. Kanachaan nyaata bulleessuudhaaf akka nyaanni daakamu godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni biraa immoo pickling of iron in the steel to remove surface impurities.
inni biraa immoo kan inni gargaaru ayiranii keessatti itti fayyadamna jechaadha. Ayiranii fakkeenyaaf ayiranii yeroo jalqabu horii isaa irraa baafnutti yeroo qulqulleessinutti jechaadha. Impuurii ture isaan ammoo gara puuriitti deebisuudhaaf gara qulqulluutti deebisuudhaaf istiilii yookiin ammoo ayiranii ta'uu danda'a jechaadha. Lamaan kanneen gara maalitti jijjiiruudhaaf gara puur ta'anitti jijjiiruudhaaf wantoota hedduudhaan walitti makamee waan jiruuf koompaawundiiwwan garaagaraatiin waan waliin makamee jiruuf jalqaba irratti impuuriidha jechaadha. Isa kana amma gara puuriitti jijjiiruudhaaf gara qulqulluutti jijjiiruudhaaf ayiranii qofatti deebisuudhaaf jechaadha. Prosesiiwwan hedduu fayyadamna jechaadha. Prosesii saniin keessatti inni kun ayiraniin kun maaliif nu gargaara? Remove surface impurities. Impuritiiwwan kanneen yookiin ammoo warra koompaawundiiwwan garaagaraa kanneen irraa remove godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Inni biraa immoo use to produce aniline dyes, drugs, photographic films, plastics like polyvinyl chloride isaan jennuun kanneenis qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Polyvinyl chloride isa jennu kana kutaa 12tti ni barattan jechaadha bal'inaan. Pilaastikoota keessattuu ni jirti jechaadha. Kanneen qopheessuudhaafis kan nu gargaarudha jechaadha. Diragiiwwan garaagaraa, photographic films, pilaastikiiwwan garaagaraa kanneen qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Inni biraa immoo used to recover magnesium from seawater. Inni biraa immoo magnesiumii seawater irraa yookiin ammoo bishaan galaanaa irraa maal godhuudhaaf recover godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Inni sadaffaan ammoo nitric acididha. Nitric acid inni jennuun foormulaan isaa isa kana fakkaata. Inni kun nitric acid inni jennuun kun nitric acid is a key ingredient in the production of explosives such as TNT and nitroglycerin isaan jennuun jechaadha. Inni kun nitric acid inni jennuun kun ingredient jechaadha. Key ingredient inni kun maal keessatti productioniiwwan explosive warra ta'an explosive jechaan warra dhukaan jechaadha. Wantoota akka boombii wantoota akkana kanneen ta'uu danda'a. Kan akka TNT jechaadha. TNT nitroglycerin isaan jennuun kun innis kutaa 12tti bal'inaan warra baratanidha jechaadha keemistrii keessatti. Kanaaf isa kanneen keessatti explosiiviiwwan kanneen qopheessuu keessatti akka key ingredient nu gargaara jechaadha. Kana jechaan akka mi'a dheedhii isa jennuun san jechaadha. Baay'ee murteessaa kan ta'etti kan nu gargaarudha jechaadha. Inni biraa immoo nitrogen based fertilizers. Fertilizeriiwwan nitrogen of keessaa qaban yookiin ammoo nitrogen irratti hundaa'an qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Fakkeenyaaf ammonium nitrate, potassium nitrate isaan jedhaman qopheessuudhaaf nu gargaara jechaadha. Inni biraa immoo rubberii akkasuma plastic dye inda pharmaceuticals keessattis kan nu gargaarudha jechaadha. Faarmaasii keessatti wantoota garaagaraa qopheessuudhaaf nu gargaara akkasuma pilaastikiiwwan garaagaraa dye akkasuma immoo rubberiiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Kanaafuu yuuziin isaanii yookiin ammoo important wantoonni isaan keessatti nu gargaaran isaan kanneen fakkaatan jechaadha. Isa kanneen keessaa gaafiin seeraan bahuu danda'a waan ta'eef keessattuu salfariik asiidii isa jedhamu kana seeraan qabatuu qabdan jechaadha. Kanneen keessaas hunda qabatuu baattanis wantoota murteessoo ta'an seeraan qabatuu qabdan jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana keessatti explosive isa inni jedhu kun seeraan kan murteessaadha jechaadha. Fakkeenyaaf nitrogen base isa jedhu nitrate waan ta'eef isa kana ni yaadattan jedhee yaada. Asitti garuu explosiivii kana keessatti nu gargaaru isaa dagatuu hin qabdan jechaadha. Isaan kanneen fakkaata jechaadha yuuziin isaanii haala kanaan ilaaluu dandeettanii jechaadha.